Amala dubartii hubachuu dadhabdee rakkachaa jirta taanaan viidiyoon kun kan keeti. Inni tokkoffaan jaalala dhugaa isheedhaaf qabdu dhoksi ittiin mul'isin. Durboonni akkasii booji'an yoo mirkaneeffatan itti uffanni si ergachuudhaaf hin carraaqan. Akka isaan jaallatu waan itti mul'isteef siin eeguu jalqabu jechuudha akka isaan argachuuf dhamaatuuf. Inni lammaffaan wanta isheen gochuu qabdu ati hin godhin. Akka si jaallattuufi siin jaalanne isheerraa mirkaneeffachuuf gaafatte jechuuni akka isheen mirkaneeffannoo sanaaf gara kee hin dhufne ishee taasisuu keeti. Kana jechuun humnaa fi aangoo kee gara isheetti dabarsite jechuudha. Humni harka dubartii gale jechuun balaatu uumame jechuudha. Inni sadaffaan hammamuu si haa jaallatu dubbii ishee amantee hin booji'amuu fi murteessite jechuun battaluma sanatti xaba eegalti jechuudha. Akka ati ishee barbaaddu hubatte jechuun xabatu jijjiirame jechuudha. Kanaaf akka waan siin harka ishee keessaa hin qabne taate itti fufuu ishee si wayya. Inni afuraffaa akkasiin filattuuf hin dirqisiisin. Bilisa akka isheen taatu feeyyamiif hamaa tokko yoo sirratti dalagde ishee dhiisuu kan dandeessu ta'uu kee akka isheen hubattu taasisi. Kun amala keessoo neeshirii ishee sirreessi. Inni shanaffaan miidhamaa of hin godhin. Dogoggora tokko yoo isheen sirratti hojjette fakkeenya bilbila kaasuu yoo dhiiste wanta itti gochuu qabdu xiyyeeffannoo kee isheerraa kaasuu fi baay'ee dubbachuu dhiisuudha. Malee maaliif akkas hin goone maaliif hin kaasne maaloodhaa hin jedhin. Sababni isaa dubbii keetiin yoo humna kee kennite hariiroo sana keessatti humna kee guutuusaa dhabdeetta. Inni ja'affaa rakkoo dubartii furuudhaaf karaan sirriin ishee dhaggeeffachuu duwwaadha. Malee rakkinicha furuudhaaf yaaluu kee miti. Sitti haa himattuutii dhaggeeffadhuuf yeroo isheen xumurtu sitti himattee ishee hamma dhungadhu bakka furteetta jechuudha. Inni torbaffaan biizii ta'e kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu. Nama kaayyoo hin qabne yoo taate iyyuu kaayyoo biizii si godhu barbaadadhu. Kana gochuu kee qofti rakkoo hariiroo keessaa baay'ee furuu danda'a. Inni saddeettaffaan akka ishee malee filannoo kan biraa hin qabnetti yoo yaadde si ergachuuf carraaqii taasisuu ni dhaabdi. Suuta dhimma kee dhabaa deemti jechuudha. Kanaaf filannoo kee banaa taasisi. Inni sagalaffaan qabeenya miira isheetii sirratti akka isheen investi gootu feeyyami. Sababa keetiif boo'uu, rakkina garaagaraa keessa darbuu, seequu, kolfuu siif akka isheen isaan kana argitu feeyyami. Inni kudhanaffaan fedhii walqunnamtii saalaa isheen dhoksi. 11ffaan yeroo walqunnamtii saalaa akka ijoollee xiqqootti isheen kunuunsi. Jabaa yoo taate caalaati si jechi. Waa'ee hariiroo jaalalaa amala dubartii amala dhiiraa gadi fageenyaan hubachuu barbaaddan viidiyoo baay'ee hojjedheera keessa seentanii daawwachuu dandeessu.